yoo barbaachisaa ta'e usti libsillee hin rakkoon qabu. Kanaafuu bifaashillee maratteeti akkasitti huccuwaan uffadhee si hoosisu jechuudha. Yeroo baay'ee uffataatti uffattee si hoosistu. Mal rekono biti jedhamee jira bitee dhufeera maal akkana taatuuf ammoo kun olaali ka baasiitii gaari maaltu ta'e hatta olaalta bitii gootu jette kun waan barbaachisu bitee dhufee jira maalidha kabajamtoota hordoftoota keenyaa yeroo darbinatti aartanii turtanii viidiyoowwan darbe irratti jechuudha. Moor miira isheen keessa jirtu ilaaltanii namoonni natti aartanii waa tokko tokko like commenting hin taane normally waan an keessa jiru sana haalaan keessa jiru sana waa utuu hubatiin namoonni commenting barreessitan jirtu. Hin dararinii najuun nama dararamuu qabdu miti hin aarsinii najuun nama aaruu qabdu miti. Naan jechaa turtanii jechuudha. Fudhadheen jira waan isin naan jettan san hundaayyuu jechuudha. Hunduma isaayyuu yeroon immoo balleessanii dhiifama gaafatuun gaarii miti nan beeka. Naa gana otoo ta'uu baatee natti tola garuu naan mijanne ture akka caarraa ta'ee jechuudha. Battala sanitti waan san gochuudhaaf isaan ala immoo like daa'ima keetii yoo gootee baay'ee waan sitti tolu jiraami. Yeroo daa'ima hin godhatin sana dura waan yaadaa ture baay'eetu jira jechuudha. Otoo kana bitee fi kan odoo godhee fi kan otoo godhee fi uffata kwaalitii filachuu fi jechuudha kan hinanii hanga san ture. Isaan ala immoo viidiyoo lammaffaa sana gubbaa irratti ilaalta kun bakka baniiti ilaali. Ol baasuu kun viidiyoo sana gubbaa irratti video sana gubbaa irratti akkuma argitan jechuudha. Ani akka kiyyaatti like wala surprise gochuudha. Kun waan keessa ta'ee fi barbaachisa ajaa'iba jechuudha wantoonni baay'ee qabu jechuudha. Hordoftoota keenya. Barbaachisaaf kaa ni waan daa'ima barbaachisuudha kun. Kadaa'imaati keetii miti kun kadaa'imaati. Marattee kanaaf jechuudha ani moor isiima surprise gochuudhaaf waan tokko tokko kanneen uffata bitee dhufeen haala kana kaa'e asuma fuuldura kaa'eeti kan isii wanti gochaa ture jechuudha. Imbaasiin deebisii kun akka daa'imti kattiin filatu jira, kattiin filatu jira, kan uffata isiitiin qabsiifamu jira, maqasii qaba, firma qirocaa qaba, kan tempereechara ittiin safaran qaba, waan hundi isaa guutuudha jechuudha. Kunuuf kan mataan filattus jira, kan asirra jiru kana guutuu isaa jechuudha. Meeshaa asirra jiru kana guutuu isaa qaba jechuudha. Isaan ala deebisi kan achi keessa wayii kan jedhu anaa biti jirte moo daa'ima biti jirte? Eenyumaa bitamu jirte meeshaan kun?
Hajji amma lafa kaa'e gashee deebisi. Deebisi. Udah bantai ini. Mugani. Mana harus deh bro, mana harus deh mal gua betul yang bikin ya kita susah deh bro. Isi kah isi jual isi. Jual isi. Bikin itu malu. Kunoo kana asutee jira. Kana uffata isiitii kun akka jirutti. Kun isiitii. Kun immoo kan isiin irratti kakkaa gootu jechuudha. Kan si miilaa isiitii. Kanaafi kunoo kana hundaa'uu fidee fi dhufee hin jira jechuudha. Normally wanti daa'ima ofiitii godhanii wanti dhala ofiitii wanti akka ofii godhataniif akka ofii godhataniitti lakkaa'ama. Namoonni kana dura moor beessanii ijoollee of jalaa qabdanii beetu jedheetii yaada. Xiqqoo hin ulfaata. Meeshaa isaanii bituuni tokkoffaa filannoomti isaatu baay'ee sitti cima. Waan hin beektu kana dura uffattee kana dura daa'imaa bittee kana dura dhala godhattee waan hin beekneefi. Ayi dhiifama jedhee jira. Sireesii onnee makiyyaa irratti kunoo dhiifama naa godhu. Ati yeroo mara nama aarsitee dhiifama nama gaafata. Dhiifama naa godhe mootummaan. Ati niitu abbaa ilmallee taatee oosuma. Badiintoo gurguddoodha akkaanii. Sireesii sitti balleessee jira. Sirba sana immoo si affeeree jira jechuudha. Badiidha dhalli namaa haga jiraatutti guyyaa guyyaarraa yoo waa hojjettu badiin cinaa jira baay'ee. Wanti cinaatti uumamuun isaa waan hin oolledha. Walumaa gala badii kiyyarraa sirradhee as deebi'ee kunoo waan daa'ima keetii barbaachisu ammaaf jechuu kuni gahaadha jechuu kiyya miti. Waan barbaachisu wanta muraasa fidee dhufee jira jechuudha. Isaan ala immoo kaatii keessatti dhiixuu isallee bitu. Arganii. Isaas fidee jira. Kanaaf jechuudha. Daa'ima ofiitii dhala ofiitii otoo waan barbaachisu kamuu godhanii jechuudha. Otoo I don't know bakka yoo daan beekanidha miira isaa jechuudha. Yoo dhalchan beeku miira akkam si abbummaa fi haadhummaadha jechuudha. Amma miira naa ilafa jigaa. Wadda jigaa. Asirratti argamu dabartuu? Isa. Kunoo jirru. Altalfoo. That's what. Altatamama. Ante camma keenya guurratame la. Mana kaya. Tokko jira. Kan iyyaatis kabiila tokko kadhataati kabiila. Itti baatu. Iyyatamee. Kanaaf jechuudha. Hedduu namatti tola normaalii ofirra darbanii namaa jiraachuu danda'u jechuudha. Gaafa isii fuudhuu yoo isii dhawa tokko taasisuu jechuudha. Wal morminii maal jennee midhaan yeroo baay'ee uffata kan hin bituu fi akkuma beektan jechuudha. Waan haaraa miti. Tarii akkas jettee fatte gaafa antu gadi ba'ee yoo si jala wanti jedhu maal yaaddeetu? Maaliif hirrifannaati maaliif akkas godha? Maaliif akkas godha? Jalqaba isuma dhugaa dubbachuudhaaf hin dhabe uffata barbaadu noon siriyeessuma sirrii siin jedhu. Araasiin maal jawwee waan itti godhanillee waan godhaniif illee hin dabalatu. Keenya qabatti kanaafuu siitu fuudha bullee danda'a. Nan aarsina. Tufi. Siin tufu waan ta'eef kanaafuu nan aarsina. Najuu naa tufi kana booda ittiin tu'e. Ittiin deebi'inati. Kun haa tufi kana dhiisi. Ati ittiin deebi'in. Ani ittiin deebi'u naa dhiisi kaa. Amma dhiisi. Dhiisi. Thank you so much. Kanaafi waan isii barbaachisu hundaayyuu godheen jira. Ani dhalee. Hundaayyuu jette. Ammaaf jedhaa bee. Hundaa. Marsaa kana. Homaa. Marsaa kanaafi. Yoom geessite meeti ka godhi ishiin jedhe mee maal godhu? Tanuma. Maal dhabee qabaa? Tanaa irratti tanaa irraan godhi ishiin jedhe. Lakkisi marsaa kanatti hin gaa'edhee yaadeetii bar kan caalaa immoo al tokko yoo wanti kun namni daa'imatti illee walaadha immoo hin haayita.
Kana dabalaa jechuu dandeetti. Maal buka qaleen dabaltaa gaafsan. Bara lejuu yoo qaal lezii ta'e. Ati waan godhi siin jedhee yoo goote yoo. Waan nu fayyadu malee waan miidhu. Lakki maaltu hafee jedha bar kana bitiinaan jette ka keessa dhiqan bitiinaan jette. Neeti ka ittiin oofan. Neeti kan ittiin baadhu. Yoo hundi itti tokkoffaa daa'imti waan deemu torbee lama. Hin geenne barbaadu. Agamii fuutee baattama. Odongayin fuutee baattaa raacha seetaa daa'ima. Waan lubbuu qabu bar bakka ciistutti kunuunsa uumuu qabdi. Sanatti natti ni himtu. Amiin. Kanaaf natti ni himtu. Ila haallee si taa'ee musitti mullee habaadhu garuu akka dhagayetti daa'imman torban lamatti hin baadhataman tokko jedhe. Lammaffaa immoo kan hin baadhatamanii fuulduratti qabatan. Hin geennes hin jedha barsaamaafuu lafee isaaniitiif gaariin ta'uu jedhani barbaanichi. Ansirritti sukkuumaa jira daa'ima akka lafeen isii gaarii ta'uuf. Hin geenye si jamma sukkuumaa lukkuu jala dabarsite daa'ima addaan hiita. Hundi badda hassaabish. Ara bakka. Seriously. Ati yaaddaaf jechuudha ani yaaduuf. Akkoo. Daa'ima ati yaani yaaduuf jechuudha. Ilaama akkas godhi qaba. Ati yaaddaaf. Amma afaan waliin gorsinu jedhe. Ati amma qoya asitti kan dhufte nama mormuu fi ati ani amma waan godhi jedhe ganaa fi birrii daddafi tiraansfar godhi dafi. Birrii meeqa si dabarsa? Birrii daddafi. Naaf haga siin jedhe. Kaa hojjaa isii dafi. Kun meeqa barbaadde meeqa? Maalirra kaa'u biniyyaa qabdaati. Ayyee waa yaadi si dabarsa. Kootu kan taa'e eessatti? Koo bilbila achi furamu. Naa hin fuudhee nama sii fuudha taa'e. Oo balbala banattee ta'uu fi guddachi. Mee as kenna. Hidhii kaayiraman. Kaayiraman. Koosa akkana kana dhaabe. Si darbe kan. Dabarsi. Utuun ansi ilaalu dafii dabarsi. Meeqa barbaadda? Anama raasii waan ta'eef mana taa'ee dhiibuu hin danda'u namatti. Namaan kana naa godhaa jechuu hin danda'u. Anallee waan barbaachisu tarkaanfa godhitiniin ani aaruun barbaadu. Dipireeshinii keessa seenuu barbaadu. Haga dandeenyu ofaa cinaannaa jiraatu barbaada. Kanaafuu waan dhabe waan rakkatu mara ofii godhatu barbaada. Dabarsi. Baay'ee kunoo. Kunoo. Amma waan jedhame hunda taasisee jira. Waan ati narraa barbaaddu hundaa godhee jira. Ammatti jechuudha. Kanaaf amma maal laata? Qalleesii dhiqaa barbaadde. Baay'ee. Dhiquu haga duudinaa jabaatuu fi maal si ajaja. Amma tokko naan ajajamini. Gooftaan maal si ajaja. Amma daa'imman amma maal fedhasitti fakkaatu? Eeshi. Amma daa'imatti qofa. Kunoo waan jette urjaa jettus maal waan jettus waan hundaa wanti si jedhee jira. Daa'imatti natti agarsiise. Akkuma beekamu daa'imni xiyyaa akka amala namaa hafuura namaa hin jaalanne hin beekta. Agamitti immoo? Akka namatti akka hin kaloofi ana malee hin beekta. Tole jettee namarra hin teettu ana malee. Hafuura kiyya hin beekti. Akkanitti akka isiin baratte rabbi haa beeku. Maal goota seetee amma daa'ima xiyya tanaa edaa walittidha. Daa'ima teenna tana laaluuf hammattee dhungatuudhaaf huccuu kiyya uffatta. Huccuu kiyya uffattee kaalsiillee waan barbaachisu guutuu isa. Kan kee uffadha? Kan kiyya jechuudha. Ayyee. Yoo barbaachisaa ta'e wusti libsillee hin jiraata. Rakkoon qabu. Kanaafuu shaashillee maratteeti akkasitti huccuu waan uffadhee si hoosisu jechuudha. Yeroo baay'ee uffataatti uffattee si hoosistu. Nashee. So yoo amma daa'ima laaluu barbaadde akkas gootaa jechuudha. Daa'ima tiyyee jaan arguudhaaf uffataatti uffatteeti. Arguu ijaanii miti. Akkana hammattee dhungattee akka feete zorro jettee ni deebitee ciibsuudhaaf. Hayyee haa ta'u haa dhageessanii jirtan ingirii daa'ima wajjin uumanne arguudhaaf ammadhee olii gadi hin deemu dhungachuudhaaf waan isiin naan jechaa jirtu jechuudha. Kanaaf araasii fuuldura dhaabatinaa jettee dura araasii fuuldura immoo dhaabachuun hin ta'u waan isaan jedhan taasisuun dirqama waan ta'eef maal goona isinitti fakkaate waan jedhamne kana taasifna jechuudha. Kanaaf uffaticha uffannaa waan jiru hundaa hin taasifna daa'ima hin dhungannaa jechuudha. Waliin turaa.
Agarsiisa. Faana bu'a. Ayyee kan uffaticha naa kenna. Wanni illee itti agarsiifne. Ka fiddee. Isa xumura faayinaalii wanti ni godha. Hundi.